Aliin harka kiyyaan malee aaran bahuu araara isi jaataniin kana hin fadhuu ji'een lolu jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Obboleewwan kiyya bakka jirtan nagiyaa rahmanni rabbii sun irratti haa jiraatu. Guyyaa har'aan tanaa keessa hannaadhaa fi nasruudhaa waldhaba qaba. Waldhaba isaanii kan mamma duroo namuu dhaguu jirtan sani amma asumaaniin ka'ee hannaadhatti sosoon hin dhayne asii diimetumaan nasruu bira dhaquu deema. Wanni inni nasruu bira dhaquuf dhaqeetiin nasruu bira yaada kiyya isaanis gadhee innillee waan hamma isa bira hamma dandeetti inninis yaada isaatiin na gargaaree tamam aliidhaa fi dasiidhaa fi aashaadhaas akkatti nurraa lafa qabu goos isaan baane. Sanii fi ammaan tana ka'ee anis deemuudhaaf hin deema. Du'aa'ii nuuf godhaa isiniin jedha. Maali ni beektaa tokkoffaa irratti wanni akkanatti lafana deddeebii tana baay'ise. Deddeebii tana wanni akkana nu baay'ise isa duraan lafa balleeyse sana. Namni tokko hamma fedhallee wal dhabni numa jira. Namni immoo hammaaman nama hidhee hammaama keessan nama hidhee tila san nama miidhee jechuun tuffii biraati. Nasruun umma garaansaa obseetuma dandeeyye. Hoggaa namni tokko nama jidduu dhufe akkatti nama san gubbaadhaan dabranii lolan hin qabanii yaada juube akkana obseetuma dandeeyye malee silaa namni obsuu illee hin danda'u. Akkatti obsuu hin dandeenyeen siima. Maali ni beektaa dila kana namni hoggaa nama jala deddeebi'e bakka nama geessuus hin qabu. Akkanan namni nama deddeebinaan namninis abbaa fedhee yoo ta'u xiqqollee taatu garaa nama laafa. Takkasiitii jara keenya yaada keessanis koomantii jala nuuf barreessaa. Isinis hamma dandeessanitti nu bira dhaabbadhaa. Akkatti isaan kana jidduudhaaf nuuf yaada. Amma aliidhaa gubatee jira. Aliin harka kiyyaan malee aaran bahuu araara isi jaataniin kana hin fadhuu ji'een lolu jira. Maali ilmiin dhiiraa tokko immoo rabbiinuu namni waliif irran dabarre kiyyaa mitii jedha. Akkuma rabbiin akkas jeesanitti namni walirra dabarre kiyyaa miti akkuma jeesanitti ammoo nutis beeknee walirra dabaruun bareedaadha ture. Inni immoo dogongora guddaadha qaba. Lolee harkaan inumaa hamma nutti illee fiigu takkatti inumaa inni naa dhabuuf deema. Nasruudhaa turraa narraa lolee malee akkamitti maqaa isaa kanaanuu bakka tana dhuftaa ji'een lolu jira. Dasiinis akkasumatti aashaan ammoo kanuma aara qabdu san isiin dumaashii teenya gaa nama nurraas guddaati. Dila akkasitti ilmoo isiidhaa jalaa fuudhee akkas godhee san cufaa kanuma garaa qabdu isiin akkanumaanuu hoggaan akkanachi ilaalu namni kun namuma nama dura lafa buleetu akkasitti gonni abbaa dura keessa yeruuf irra ifaa itti Oromoon tanuma akkaseeti isiin wayyaadha. Amma namni na yaachise dasiidhaa fi aliidha. Kanattis du'aa'ii nuuf godhaa. Risaalaadhaa sitti barreessaadhaa. Koomantii teessan jalatti koomantii isaanii jala barreessaa fi dhaabbadda akka kun hin ta'uu ja'a itti dubbadda. Takkanaati. Ammoo akka isaan ammaan tana jiran kanatti wal dhaba ka duraanii san dhiisi. Yoo isaan akkanumatti itti oofna jedhan wal dhaba ka duraanii san dhiisi. Kasanirra hamaa dhufa. Kasanirra hamaa ka dhufu ka lubbuu namaa dabarsuu dhufa. Yoo isaan hin fixannuu ka jedhan taate. Ammoo isaan fixachuu qaban. Yoo fixachuu baatan rakkoo biraan dhufa.
akkasitti obboleewwan kiyya namoota yaada keessaniif nu bira dhaabbadhaa xiqqaa guddaadhaan bakka jirtanii nasruumaan nu gargaare malee silaa irra akkatti bakka san dha'inuus hin qabu. Saniifuu ammallee nutis eega waan kana eegalleen boodatti waan kana eegallaan irraa isin deebinuu. Waan kana eegallee booda nutis irraa garangalluu hatta achitti uleedhaanis nu dhawanis akka fedhanillee nu godhanillee irraan deebinu maaliif yoo nuti arraan tana aara keenya laallee waan eegalle tana fixuu baannee ka biraa baanu taate booda rakkoo biraa dhufa. Rakkoo biraa ta dhuftu san anuu akka mataa kiyyaatti silaa guyyaa san wajji eegaluu baadheen jee itti seenee silaa manguddummaa san isaa wajji eegaluu baadhee irra naa wayya ture maaliif isaan san nama dhageessee akkuma nasruu saniin se'e ammoo nasruu arrallee bilbilee feetiin jira galgala taatus maqriba kanarra taatus yaanii sittiin dhufaa yeenitiin bilbilee fee ture inshaallah jabaadhaati waa itti godhaa isin silaa ilmi dhiiraa akka fedheetti aarullee garaa nama alaafuu qaba feete yoo isaan kanuma akkanumatti itti fufan taate waanuma fedheettaa malee anis manguddummaa jalaa kanumaan hin deebineen namaaf dabaladheetuma akkatti isaan sanii jidduudhaaf inno itti yaadeetumaan halkanii guyyaatti hirriiba dhabeetumaan yaadeetuma jidduudhaaf fixu malee abadannumaan hin dhiifne gaa inshaallah dhiisuun deemu. Kanaafuu jabaadhaa yaada keessaniinis nu bira dhaabbadhaa takkanaati numa tolte amma isaanillee na bira hin jiranii amma lafaa ka'eetumaan manuma kiyyatti lafaa ka'ee qooyi anis adeemsaan itti deemu jiru kana takka ollaayeen irratti ol gallakkiseetiin akkasitti akka hordoftoonninis tu'aayinaaf godhu jeetiin amma lafaa ka'eetu kannaadhattis hin dhayne nasruudhattis hin dhayne nasruu ammoo bilbileetti bilbileen ture bilbileessa bilbileetiin nin dhufaa ji'eeni inninis tamaan koottuu obboleessa kiyya hamma dandeenyetti waliin finnaa koottuu naan ji'e isa bira deemuu deema tanaan ammoo tasaratti aantus namoota ni gartan amma booda hamtuu rabbi nu dhageessisin toltuma rabbi nu dhageessisu amma isaanis tanuma keessaa ka inni ichi deemuu isaatun kanuma inni dasii galfachuudha deemuu itti fakkaachuu jira namni dura osoo jaartii fi barbaaduun taane akka yaada isaattis inni madasiidhaaf hin deemu akkatti dasiidhaaf hin deemne dura dhaqee isaan kana araarfatee eega isaan araarfatee booda dhugaadha nuti isa irraa hafuun deemnu achumaan haa araarama isaanii hoggaa finne booda jaartiidhaas gulantaa isaa irratti deebifneetuma achuma jidduutti haasofnee finnaa jennee yaada qabna isaan ammoo ichi dhaquun isaatuun kanuma tana keessa dura inni qabu fakkaatti isaanitti kanuma inni tana qabatee itti deemu jiruu isaanii fakkaatti no akkasii miti isaan haasayaani inni qalbii takkaan akkana deebi'ee dogongora kiyya beekee oromooti lammiitiyya arraan tanaan ammoo lafan dandamne ballee isaan guddoo anaa qabaa ammoo akkatti isin nu jidduudhaaf fixan namuu bakka yeroo du'aa'ee sitti nu godha kanu bira jirus kanu dhiyaatus yaada keessan nu bira geessanii akkasi wal dabarfannee akkatti wajji finnuu yaannaa ji'eeti qabatee inni taa'u jira anis nama biraallee niin barbaade akka guyyaa arraa biran dabarre ni goona akkatti manaa baan beekan malee akkatti deebi'an hin beekanii jette oromoon
laakiin ammoo yoo hoggaa achi deemne isaan nurra jibaatanis yoo isaan nurra jibaatan taates du'aayii teessaniinis rabbiin nu gargaara ammallee numa tolti hoggaa san nu dhawoonis mataa kana keessa obsineetuma carraa gallaan baane. Akkasitti namoota jajjabaadhaa nu jajjabeessaa nagayaan nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi.